Namni akkatti ba'ee beeka malee akkatti hin gadu hin beeku jechuudha. Obboleeyyan koo hundumti keessanuu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Warreen amantaa biroo taatanis yoo yaashamaa harka fuunne jecha akkam jirtu nagaa kooti. Nagaan koo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma fuula iskiriin irratti argitan kana mucayyoon tuni Saawudii keessatti akkasiin sammuun ishii tuqame daandirratti kan gatamte jechuudha. Namni mucattiin tuni har'a kinuu laala akkasiidha. Suuraa abbaa manaa ishii qofaan ala wanti ishiin qabattee deemtu hin jiru. Baay'ee nama ajaa'ibdi jechuudha. Baay'ee wanta onnee namaa cabsu jechuudha. Dhalli namaa gaa akkuma manaa bahu beeka malee akka itti galuu fi waan nama qunnamu hin beekan jechuudha. Jireenya addunyaa kanaa walxaxaadha jechuudha. Baay'ee walxaxaadha. Warreen kaan jaalalaan qabamteet akkasiin maraatti jedhu. Wanti afaa ishiitirraa dhageenye hin jiru jechuudha. Viidiyoo kaleessa abbaan manaa ishii tokko haasa'u irratti naaf hin galle beektanii. Isheen Oromoodhaan illee Oromoodhaadha. Waasaa waliif hin galle. Sirriitti hin dhaggeeffanne viidiyoon kukkuta waan na ta'eef baay'ee namatti eenyuun jedha. Har'a mucayyoon kana fakkaattu ganaa dhalattuu reefu lafaa baatu. Nan hojjedha jettee biyyaa baatee gaafa akkasiin gootu gochaa seexanaa laal hafuura hamaatarra jira jechuudha. Laalaagaa wanta dachee kanarratti nama qunnamu kan fayyaa qabaatee hojjetatee kan fayyaa qabaannee hojjetannee xaarrannee argannu uumaa nutti fakkaatu. Gaafa sana waaqayyoon hin galateeffannu jechuudha. Maaliif jennaan har'a mucayyoon kun dalagachuu biyyaa baatee erga biyyaa baatee immoo wanti ishii qunname immoo isa kanaadha jechuudha. Har'a sammuu ishii dhabdee akkasiin gaafa suuraa abbaa manaa ishii qabdeetuma qofa eenyudha maqaan kee jennaan hin beeku jetti. Wanta dubbattu wanta dhiistu hin beektu jechuudha. Kuni onnee namaa cabsa jechuudha. Gaafa rakkanne qofa osoo hin taane gaafa gammannurree gaafa gaddinurree yeroo hunda waaqayyoon galateeffachuun waaqayyoon kadhachuun wanta guddaa gahee guddaa nurraa eeggamudha. Dirqama kamuudha jechuudha. Maaliif taanaan amantaa kam keessa iyyuu jiraadhu namni amantaa waa barbaaddetti amantaa itti amantu sana yoo waaqayyoon kadhatte fayyaa naaf kenni. Yoo fayyaa waan dhala namaa kanarratti jiruu addunyaa kanarraa tokkoffaa dhalli namaa kan barbaadu fayyaadha jechuudha. Fayyaa yoo argatte fayyaa yoo qabaatte akka barbaaddetti jiraachuu dandeessa. Bakka barbaadde hojjettee gaaras taatu dakas deemtu jiraachuu dandeessa. Har'a mucayyoon kun namni takka ishee bira hin jiru jechuudha. Argitanii jiruu biyya namaa namni namatti qabeetuma namatti eenyu jedha. Har'a carraan mucayyoo kanaa gaafa akkana ta'u maalidha? Baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliif jennaan har'a daa'imummaa ishii kanaan gaafa akkasiin sammuu ishii dhabdee sammuu ishii akkasiin taatu baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechumaayyuu nama dhoowwata jechuudha. Maalidha yaa rabbi kiyya? Maaloo obboleeyyan keenya miiqa isaantu akkanatti ta'aatii jira miidiyaa kanarraa yaa waaqayyo maaloo ijoollee bakka teessanii kaatanitti waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyoon kadhadhaa. Har'a mucayyoon kun yookiin hojii seexanaatu irra jiraachuutii danda'a. Kan akkasiin suuraa namaa qabattee olii gadi akkasiin suuraa abbaa manaa ishiitti kana qabattee yookiin akkasiin maraattu kana yookiin immoo jaalalumaan qabamtee yookiin immoo hojii seexanaatu irratti hojjetameeti jechuudha. Kan mucayyoon kun akkas godhattu malee fayyaa qabaatteetii miti har'a kan akkana godhattu. Gaafa mucayyoon daa'imti kun kan dhaloonni hedduun ishee eeggatu waa takka isheerraa barachuu eeggatu har'a gaafa akkasiin sammuu ishii dhabdee alarratti gatamte gaafa akkasiin eenyu jettu maaltu namatti dhaga'ama? Jaalalas yoo taate obboleeyyan koo jaalalaanis yoo taate jaalallis bakka qaba iddoo filata suuta jedhameeti malee tokkichumaan jaalalaan maraachuunis gaarii miti jechuudha. Warroonni immoo akkasiin hafuura hamaadhaan namatti eenyu jettan kun baay'ee tokko ulfaata. Maaltu jedhamame kanarraa? Maalidha kan baratamu maala obboleettii keenya kinuu kana ganaa kan reefuu ol deemtu kana jechuudha. Waa baay'eetu nama mudata jireenya biyya namaa kana keessatti. Jireenya biyya namaa gaarummaa hin qabdu jechuudha. Kaanii gaarummaa qabdi. Kaanii akkuma kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf bahetti galmaa'ii kan galus ni jira jechuudha. Waa barbaade hojjetatee. Kaan immoo kan qaaman hir'uu ta'ee. Kaan immoo akkasuma kan sammuun hir'uu ta'ee kinuu akkasii biyya namaa kanarratti rakkatu waa baay'eetu jira. Nuti garuu gaafa fayyaa qabnu waaqayyoon hin galateeffannu jechuudha. Har'a mucayyoon kun ganaa mucayyoo ofii ishiitiifis dabarsitee maatii ishii jijjiirama baay'ee argamsiistudha. Har'a suura tokkitti qabattee gaafa akkasiin u'u jettu waan baay'ee onnee namaa cabsuudha jechuudha. Akkuma itti dubbatanuu nama wallaalchisa. Waanuma dubbatanuuf akkaatuma itti dubbatanuu nama wallaalchisa. Argitaniirtu waan akkasiin akka ishiin godhataatii jirtu dhugaa waaqayyo wayyoo. Laagaa akkamiin sammuu isheetti deebiti kun egaa?
arrootu araboonni tokko la kan si baasanii si darbatanis jiru tokko immoo akkuma ishii kana laal daandirraa ishii qabee sarratanyaan ishii mana jirtu zeegaa keenya waan na taateef akkuma qabee manatti fide kana gaariinis ni jira badduunis ni jira araboonni gaafa fayyaa qabdan malee isiniin jaallatan kana bara gaafa fayyaa qabda yaa abiibti yaa albisiin jedhu laal mataarra si keewwatu garuu gaafa mataan tokko si dhukkubee dhimma sittiin qaban jechuudha unda osoo hin taane akkuma biyya keenya keessa gaariinis badaanis jiru biyya namaa kana keessarree gaariinis badduunis ni jirti jechuudha meeqa isaaniiti obboleewwan keenya gaafa sammuudhaan tuqaman gaafa fayyaa qaban yaa abiibti yaa albii jedhuun meeqa isaaniiti warri mana keessaa hin baane in arguun dandeessan garuu warra mana keessaa gaafa gadi baatan waa hedduu argitu jechuudha dachee kanarratti ala kanarratti ijoolleen keenya maal akka ta'aatii ooltu jechuudha xiqqoo gaafa fayyaa qabdu si jaallatan maaliif jennaan ni dalagdaaf akka barbaaddetti si ergatanii akka barbaaddetti gaaras dakas buutee wanta isaan tajaajiltuuf dhimma isaanii miti jechuudha ati garuu gaafa sammuun kee xiqqoo ishii dhibame maaliif dhibamtirree xiqqoo ishii boqonnaa fudhadhu siiniin jedhan namni siif yaadu hin jiru waaqayyoon alatti jechuudha. Kanaafi kinoo ka obboleettiin keenya kunirree akkasitti gaafa akkas taatu kan urufaa argee ishee galchee araba waan na ta'eef arabni sun immoo akkuma mana isaa keessatti sarraatanyaasaa kanuma akka keenyaa mana keessa jirtu kun kinoo zeegaa keeti si fakkaatti jedhee fidee itti kenna jechuudha. warri kaan immoo matuma qabaniituma atummaan xiqquma ishee dogoggortee xiqquma mataa si dhukkube achi gadi si baasanii si darbatu jechuudha. Bakka biyyootuma hunda keessaa jira. Argitan biyyoota beeruut keessa ijoolleen maal akka ta'aatii jirtu birri isaanii yoo dhawwatan gadi jecha gadi ha'amu yoo dhukkubsatan gadi ha'amu waa baay'eetu jira obboleewwan koo. Wanta akkanaarraa waaqayyo sinaa baraaru hamaa keessaniifu ama nama sin ajjeesuuf sinitti deemuufu wanta gaarii hawwaa malee wanta badaa hin hawwinaafi maaf jennaan waaqarraa argatta waan ta'eef. Kanaafuu maal jechuu kiyya obboleeyyan ko silkii ta'addannaa kute jechuudha akkanatti gaafa fayyaa qabnu guutus yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachaa waaqayyoon kadhachaa jiraachuudha malee jireenyi biyya namaa kun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Obboleettii keenya kanaaf sammuu ishii duratti akka deebisuuf kadhannaa keessan taasisaa fi amantaa qabdan keessatti waaqayyoon waan akkanaa jalaa isin haa baraaruun isiniin jedha buloota koo. Egaa wanta baay'ee tokko natti dhagaami keessaa hedduu takka jechuudha. Baay'ee wanta siqiqqi nama jedhu keessaa baay'ee siqiqqi nama jedha har'a mucayyoon afaan tokko gilaal ganaa jijjiirama meeqa kan agarsiistu gaafa sammuu ishii dhabde akkasii waan dubbattuu fi waan gootu walii wallaaltu onnee nama cabsa jechuudha. Jiruma biyya kanaa keessa jireenyuma biyya namaa kana keessa baay'ee ulfaatadha joo. Akka biyya keetii miti biyya kee keessatti haati kee abbaan kee maatiin kee firoottan kee si bira jiru atta firoottan kee dhiisiti namnummaa sin beekne siif azana jechuudha. Arra mucayyoon kun ishee beektitii miti kan akkasiin eenyu ishii viidiyoo ishii waraabatii jirtu. Dhugaa waan akkanaa keessa waan waaqayyoon waanuma waanummaan tokko sin hin mudatin amaa keessaniyyuu xilaata keessaniyyuu wanti badaan akkasii hin mudatinin isin hin jira. Obboloota koo viidiyoo kana sheer godhaa. Yoo sheer gootan namoota baay'eetu arga. Namoota baay'eetu wanta sammuusaa tuqu keessaa ofirraa of deebisuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf sheer godhaa. Dogoggorri yoo jiraate immoo koomantii naa barreessaa. Kanaaf maamila simboo tuubii warri taatan asumaan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila simboo hin taane koottaa nutti dabalamaa isiniin jenna. Anaa dhufu baga nagayaan dhuftan isiniin jedheetii jira. Dubbii cambaa jirra. Dubbii duubatti barsiisaa jira. Dubbii akkami jira? Dubbii gaafa duraa akkuma shammalee nu amanuu dide jara naqaalichi. Isinirra kana dhiisa. Ustaz. Takuma shanii toora miidiyaati. Kuma shanii malee nu isin toora miidiyaati malee teenya kajaarsa tiimi. Dhiisa waan amma wannoo jedhame. Ina ustaz kiyya. Dhiisa koya. Dhiisa waan goonu. Walii yaadatanii waan goonu. Milki kana. Dubbii xiyya wannan jedhina na jalaan balleessina. In balleessinu waluma yaadachiifataa jirra. Ina ustaaza tagaafa ani yoo wanni jedhellee waa'ee miidiyaa osoo hin ta'ini tama isin irraa nu waamtan irraayi. Achi duraa ta inni afaan shanii mataa ta'ee duraa gisee dubbii nu barsiiftan nutti himtan. Kuma shanii numaaf isin irra dubbata sheekota kuma shanii numaaf isin irra dubbata kuma afurii aga isin nu biraa deemta itti dabalanii kuma sagal godhan. Kumni afurii bara aga isin qorataa turre sa'a lama isin qorataa turre dubbii san irratti dubbii kana keessaa dhiifnee
wanni asli nu gaafate waa lama qof waa takka qof Eeshi. Mee abu micaa gaafateemi micaa gaafateemi micaan an hin dinne jedheemi micaan an hin dinne jedheemi micaan hin dinne jedheemi nu dide nun dinne qofa lafa kaaya nu dide nun dinne qofa lafa kaaya Akka. kan maal godhu duuba deebinanii namaa cokofna abbo Nundi Ayyee asirratti ila asli amma gaafiin kan kee gabaabaadha beektaa? Yoo nuti dubbii gabaabsine dubbiin gabaabaadha garuu yoo nuti dheeressine dubbiin dheeraadha sii galee. Amma bar dubbii gabaabaa ina gaafiin keessanii galee milkiini aboo manguddoo sana keessa wayyuu jira jaalaa jira olomaa jira maaliif ummata kee ka irraa dhalan ka wayyooma wajji qabdu maa diddee jennaan an hin dinnee jedhe an hin dinnee jedha akkam jettanii isin hin jedhe Okay, ila asirratti asli beektaa bakka amma milkiilleen hin dinne jedhu kanatti murtii yoo murteessinu nuti 60 murteessinee turre 60 gaafa murteessinu maarree waan jaarsi sitti murteesse hin fudhatta gaafa jennuuni eeyyanii ni fudhadhaa jedhan gaafa immoo waan kana addaan qooduu geennu nama lamaanii jedhameen jaarsi jechuun nama lamaan addaan qoodan taa'enneen inni immoo gaafa kana maarree an nama lamaan hin qoodadhuuti nama sadii hin qoodadhaa anillee faajee keessaa qaba haati warraa kiyyallee nu lachuuyyuu garuma garatti qoodannaa jedhe gaafa isaan akkana dhu maarree nu sadii isin qoodachiisnu lamaan qoodadhu gaafa jennuuni maarree lamaan hin qoodadhuuti wanti kun humna kiyyaa olii waan ani hin hojjenneen olii natti muraa jirtanii ani kana hin fudhadhu jedhanii turan. Tigalee gaafa isaan kan hin fudhadhu jedhani furmaanni hoo maalii jenneen gaafa furmaanni maalii jennuuni maarree haqxa isiinarra hin jiru kanarra jiru kinoo herrega isinitti himee jiraati waan isin na araarsitaniini nama sadii yoo ta'e hin fudhadhaa nama sadii yoo hin taane maarree haqa isii ani hin kakadhaa jedhan gaafa kakuu kana maarree hin kakatta gaafa jennuuni nuti warra jaarsotaa maarree dhamti lachuu as keessa jirti hin kakachiisnu gaafa jennu maarree nuti hin kakachiisnu bakka dura fuunetti deebisnaa sigalee bakka dura fuunetti deebisna jenneetuma jedduma kana liinkiin abdii ukumee cufatee jechuudha waanuma haganaati. Asli kada geeffadhu yeroo takka ani siyaada wanni dabalu yoo jiraate kanuma wanni dabalu wanni keessaa yeroo takkaan dubbadhu yeroo takkaan dubbadhu amma nama sadii nama lama waa'ee nama sadiiti waa'ee nama lamaatii fi waa'ee 100 wantaatii miti manguddootuutu kan cufa jala dhaabbatte intartiniiti atis kan nama sadii dhaabbadhu bakka lamatti jaanii manguddoo murtee jirtiimi achirra dhaabbanne warri asirra jirtan asliin faa waan kannita murteessa manguddoon hin murre jedhi obbole ina manguddooni waan kana haa fudhatu haa dhiisu gaafa dura jarri lamaani jarri nama lamaan dalagaa jammarree jedhan jiraami abdaal waan 100 barsanuu gadi buusteetiin himadha jetteeni hojii shaniitis himatteeni waan hunda irraa dhaabbadhu jettan manguddoon dhaabbatte dhuga mee dhaabbu Maamad dhaal tijala jagataa tijala harkisaa jira maal ta'e hunda dhugaa jechuun biyya baraasaa keessa jala jagataa si'o isaa jira oofin okay ammoo wanni jiru waanuma gabaabaa manguddoon abbootiin isaa nama lamaan sitti murreeti fudhadhu haqa qabaachuu baattu isiinis haqa qabaachuu baattu isii sitti murteessine atis nam lamaan murteessine jaaniin himi fudhachuun isirra jirti lakki yoo jee harkaan darba yoo jee wanni niin gaafadhu takkichaan ani beeku akka aadaa keenyatti yookaan eeboo garuu yookaan abaarsa garuu lameen nu barraatu akkasuma kan hin beekfadhu nuuf kanuma waan abu yahyaa murteesse itini Munir amma ila kono achirratti asli amma nu didaadha hin dinne namni as keessaa jedhaa jiru hin jira hin dide maal dide jedha tabakka nama lamaan addaan qoodamuu san hin dide nu dide bakka san irratti lakki mijattiin kana waa baay'ee dhiibsisiifne mijattiin tun kanaa nuun fudhattu mijattii tana duran dubbanne
وان كان اتنوسيني جي اللي جي ألم دي سيفني بري اللي كنو أكنا جنيني أتي بري مان هفسان أتكيس أولي أتكيس أولي بري مدي سيفني كان كيس أولي دلقا كان جري اللي يو همتو نما لما قفان جمّر كجتو مجتي لين همتير تسكيس أتبيكا نما لما نم إني مو اتميد أمي كجت إسي كأما جارسي إسي جارسي كتل علامي ري كتل بر أفكي نافي بريكم إباف صدومي سدتي كنا أجير الأبتة مرتسوك أبتو رجارسي أريكتاني جارسي كان هند فتاة كتوفة إسالة آدماناتي إسالة توكو قد جاري لمان توكو منا توكو كيسا غلاني غافة دولار مجتي تنا في ملكي كوفا فردة بكتا آتي كأني جنة كان كيسا اتهمني ملكي لي كان اتهمني جارسو تلي كان أولي قال أكا كان ملكي نودي دي بكا كانت دي دادا ملكي تاكا كانت مي وانت كاينا أستاذة نوما يو أسفينو يوم أنا بالكيف إنه بكرافوني كمنا بكفينو كمنا نونجتن ويتساني تاني جاي باقي سمنا ملكي تامنا برات تعلم بكم أنا إنه أصلي أما إتمسان إتو أكو مجارسات إتي أنو ما ويو غرقل فتاجرو نرى واني وانتي وانم نيجا كيسانا مو باسونات فكاتي كيسا كنو بافتن لا والله أما وأنا مفهوم الراحة ثيا أيه لوجين إذا لوجين ننتو بليز والله لوجين تكسكي سنجف وان دربتان إذا والله لوجين رافوران عذابا كيسا متي دكتور أبرا بوراني دكتور أبرا ديبسان كانوا هنا أمما ملكيكي أصليكي يا واني وانا روحو كباتان كوتاني كابوي شيء محمد هنا واني أنجدو في شيء محمد أما هنا ويتسوى أمتانا تجرى جمال إسي وري دبي جد أوزو جدو كان تولي كني نتاتي تجمال أتورى دبي تاتي أم تلمان نورا قدادو دونا جد أجرو يسايا نسايا دكتي فتح بله وامبرال ليمتي ملكين أصليكي أماني كأبويا فعل جمال فعل هاتاو محمد سيغافر ملكين كوني أبوري سكين هندا بيثانيتي يدا في غموچو وجين قودم تاني انترا دوبارتي تتمو فاته مالك انترا دوبارتي تبرا جرا دوبارتين امو امانة دا أكانو هاتو أكامالينو هاتو دبين أسكيت جارسوم مالي اتدت نبداني دبين كراما بكا ولده كاكو جيت هينكا كاتشيف نمو إسنا كورو دبايت إسنغا فتامان جارسوم ما إيسا مكا جارسوم ما بكا ديدامي أبويا يالي جمال اللي دقاتا منير اللي دقاتا هاوي مالي دقاتا إسن قماشا إني جروسان كأني أمرتني رافوتني قماشا بكا جارتيسن كيرنا جتني تنين وان كان نوكري تمو كما جارسو تلتني قوتني كري تمو مجا كاكاتشيفني انت لامرقا كنيني هايب وإذا واني فدني في أمتراتي جارسو مان كيسان نرا يعني فدني انت اللي قيورات رايونا كاكاتشيسا يراتورته umman illee haka katuufi intala hin gargaaranna jedhaa turan dhuguma dubbachuu ta'u nuti intala dubartii shamarran obboleettii ta'e na hin gargaaranna milkiin haka katuufi isillee yoo haka kate waan akka hin barbaadu jedhaa turte amma isin mucaan kun gara maleen hayxi namaa hin seenini hayxi miskiinaa hin seenini waan harkaa qabu irraa fuune ta dhabe itti guunnee kenninaaf jettammo amma barkumni 60 yoo sadii hiran 20 yoo isarraa fuutan kuma didama itti wal gargaarta yookiin nu isin saalfatee isinii kennuun mala jechuudha. Oma irraa guddatani. Isinii galee amma ka jaalaa ka wayyuu kanaa fi Mahammadiin baanaa waan kana haa kakachiifnu moo kuma didama inni amanee sanitti akka hawaasatitti nu wal qabdanii walitti araarsinee adda bufna yoo isin waasii fudhatan no problem omara kol hin jiru walitti araarsinee
birri jaarsota irratti walgatan adda isin baafna yookaan kakachiifne intalaamma Oromoo jakeessa irratti gargaarsifne isin lee isinitti tole nu gargaartanii yoo isinitti tolu baatanii rakkoon qabu Oromoon miliyoona 50 namni kuma ja'a kunuyyuu yoo doolara takka daddarbee mucaa waan dhabdu maammas si gaafadhe. Aslii kiyya gaafin kee bareeda. Akka namoomatitti illee akka mucattii tanallee akka mucaa kanallee yoo laalle nu gartee deebi'eetiin osoo durumaayyuu haga gartee deebi'ee nu waga ji'a kanaa fi guyyaa kana muluu miidhamnu dogara gargaaraa sanittuu deebine yoo na tanaan geennu. Ammallee wanna asitti kennitee lakkii ammallee nuun jettee akkuma kalee warra Dubaay jennaan inin isinitti kennine ittiin soyne nuun jettaan hin fudhanna hin jaalan. Akka kiyyatti. Jaaloo himmaa gadi qabatan. Jaaloo kuma kurani bar kuma kurani. Jaaloo himmaa jettan. Oy geenne ati. Nama jidduu narra dawwale beektaa hunda dhageenne illee dhiifamu. Namni dawwala qaata dawwala akkanatti dadha. Kuma jaatama bakka lama baasu irratti wal dhibde. Okay. Wanni mucattii qabu yoo kun bakka lamattuu kuma jaatama san baaftan eega mucattii dura itti himtani. Kuma 30 gaya. Kuma 20 isarraa nu fuutanii kuma 10 akka hiriyaa hojii nyaatatitti itti nu barbaadammoo mucaa kakachiifne intala ta'e na gargaaraa Oromoon gargaartii isin jedhamu. Akka gara nyaattee hojii nyaataa dhugiititti akka hojii oolmaa bultiitti isin gaafataa jedhu hiriyoota isaa kennamu. Maammee dubbadhume. Maammeen angara kiyyaa'in fudhaa jedhe reef. Maamme ho'i milki isin kenne. Maamme har'a guyyaa akkami namni hundimaa gasti kana ta'e biizii bu'uura bada. Beera ijaarraa bu'ee qosoqosaa jira warra odalloo warra. Maamme hin jirtu? Jummaan har'aa kun guyyaa dubartiin guutuun mana jirtu wallah. Dhiira ittiin tolu gaafa dubartiin mana guutu. Maal jetta? Kiyyaa walitti fudhadhu. Kiyyaa akkana jedhan. Hin kafaltanii jedhani. Eeshi. Akkana jedhani mee maal jetta? Oma dhugaati mee beenu. Mee deemi. Mee jedhi si duran deemu maa. Maarree. Kana kartee deebi'ee 20 ka inni amane. 20 hafe. 20 kana gartee deebi'ee akka kudhanii kana gartee deebi'ee atin kafaltaa jedhan. Maarree akkana jedhani. Maarree 10 kanaatillee gartee deebi'ee anaayyuu gartee deebi'ee qixxee naa laali. Qixxee hin kafala jedhan. Maarree atuu jette. Waan kana wajjumaan jirra. Akkana. 10 kana jaarsi namuu araarsa. Atillee 5 Immaashatti nuu cabsi. Ofiillee kafallu isaarraallee fuunee kafallu. Waan goone hima goona. Isii tana akkanaan nu laali jennaan. Dhagaayan gurrar. Awwaala dalaydii miti. Gurri keessaa naa jitu jedhu. Ila wallahi hin qoosina ayyol. Amma ana akka manguddootitti miti. Isinuma milki garaa na nyaate. Isinii galee ani wallahi isin dhugaa rabbiiti. Mucaan kun ganaa lafa wal guddatu manaamee jesti waan manguddoo irratti wal dhabdan kana akka manguddoolee qalbii isinitti hin cabne ka gurri tokko waan isin gargaaru hin jirre antiyyaafuu bakka taa'insaa fuudhee isin gargaaraa bitireen hojiin kootuudhee fuudhataa jirullee hin jiru. Lakki mucaan kun obboleessa keenya hojiin nu wajjin qoodame yoo jettan parsanaalee keessanitti hirmaadhee isin gargaara. Wanni irraa isin ilaalu tokko hin jiru. Isinii galee akkuma isin na kabajanii deemtanii dhuftanii fi kabajamanillee waa walii hambifachuu wayya. Nama fuula biyyaati, ilma Oromooti jedheetuma rispeekt isin godhaa jira. Akka isin wajjin akka hiriyyaa kiyya waa hayxi namaa irratti badee tokkotti isin wajjin hirmaadha. No problem. Isin wajjin hirmaadha. Isa biraa 10 irraa 5 laali 5 kafalaan sun keessa hin jiru. Amma gaafin kiyya siidadha. 10tu jidduu tanatti dhibee ta'e hayxi mucayyoo 30
kuranii kana waasii fudhattanii yoo rabbi laaffisa isin salfatee isinii kenne isayyo yoo kennuu baate hin kafaltanii. Jaatama bakka lamatti Lala. Jaatama bakka lama qoodee. Jaatama